Abbaan seeraa haadha manaasaa ajjeesee ofis gamoo darbii 13 of darbee lubbuu isaa tokkittii qabus balleesseetu jira. Faarfattuun Makilitsee kaanserii dhiigaatiin qabamtee biyya keessatti yaalamaa kan turte yoo ta'u, erga biyya keessatti yaala dadhabamtee booddee gara biyya alaa deemtee achittis lubbuun ishee addunyaa kanarraa boqoteetu jira. Egaa faarfattuun kun yeroodhaa gara yerootti aarsaa gurguddaa kaffalaa kan turtee fi akkasumas Waaqayyoon tajaajilaa kan turte yoo ta'u, guyyaa irraa kanas dhukkuba kaanseriitiin qabamtee addunyaa kanarraas boqottee jirti. Egaa jiruu fi jireenya keessatti yeroodhaa gara yerootti lubbuu walii balleessuu fi lubbuun qulqullootaa fi fakkeenya amantootaati jedhaman yeroon isaan addunyaarraa sassaabamtu mul'ata. Kun immoo akka namni hundumtuu dammaqee tokkicha yookiis immoo murtoo karaa dhugaa ta'e tokko filatutti nama geessa. Kanaaf iyyuu har'a dammaquu fi eessa akka jirru of barbaaduun dirqama taati. Yoyaa shamarra kafuunee hordoftoonni Saaroon Entertainment nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha faarfattuun Makilits Girmaa addunyaa kanarraa du'aan boqottee jirti. Faarfattuun Makilits Girmaa yeroo ishee fi yookiis immoo kichummaa isheetti Waaqayyoon tajaajilaa fi mana Waaqayyoo keessas deddeebi'aa kan turte akkasumas faarfannoota hedduu kan faarfatte faarfannaan ishees lukootaa fi akkasumallee lafeewwan hedduu kan jabeessuu fi haamilee fi humna kan namaaf kennu yoo ta'u, egaa dhukkubaan qabamtee erga yaalamaa turte addunyaa kanarraas du'aan boqottee jirti. Faarfattuun Makilits dhukkuba kaanserii dhiigaan qabamtee biyya keessatti yaalamaa turte booda asitti akka hin danda'amnes itti himame. Erga itti himame booddees gara biyya alaa deemtee akka yaalamtuun ergaan dabarfameefi qarshii guddaanis walitti sassaamee yaalaaf biyya alaa erga deemtee booddee hadeemtuyyuu malee erga qarshiinis walitti qabamee birriin sunis ishee oolchuu hin dandeenye. Egaa guyyaa irraa kanas addunyaa kanarraa boqotteeti jirti. Waaqayyo maatii fi firoota ishee hundumaaf akkasumas amantoota kiristaanaa addunyaa irratti argaman maraa fi dinqisiifattoota ishee hundumaaf jajjabina guddaa. Egaa faarfattuun kun aarsaa guddaa aarsaa wangeelaaf kaffalaa kan turtee fi Waaqayyoon buutee baatee kan tajaajiltu yoo ta'u, egaa kaanserii dhiigaatiin qabamtee dhukkuba isaarraas dandamachuu kan hin dandeenye yoo ta'u, gara biyya alaa deemtus oolchuu hin dandeenye. Egaa addunyaa kanarraa lubbuun ishee darbeeti jira. Iddoo tajaajilaa turtee fi isa itti boqochaa turte akkasumas na boqochiisa aara galfannaa kooti jettee uumaa ishees waaqessaa kan turte isa birattis aara galfachuuf deemteeti jirti. Egaa yeroodhaan yoo waan gaarii kufatanii fi akkasumas waan bu'aa buusuu yoo kaawwatan boru yoo addunyaa kanarra deeman illee aara galfii yookiis immoo dibaabee namaaf ta'a. Garuu guyyaan har'a guyyaan fayyinaa har'a keessaayyuu amma. Sababni isaayyuu guyyaa borii osoo hin taane daqiiqaa kana booddee waan ta'uuf wanti beekamu hin jiru. Egaa obboleettiin keenya kunis gooftaa osoma tajaajilaa jirtu aarsaa gurguddaa osoma kaffalaa jirtu kanaanis qabamtee addunyaa kanarraa adeemtee jirti. Gara abbaa ishee fi isa tajaajilaa fi ergamaa fi turtes gara isaattis waan qabdu guutummaa qabattee sassaabamtee jirti. Egaa namni keessattuu yeroo ammaa kana namoonni Waaqayyootii fi akkasumallee adda duree fi ija uummataati ija waldaa kiristaanaati kanneen jedhaman addunyaa kanarraa yeroo isaan itti deemantu jira. Kana keessatti immoo amantoonni dammaquun barbaachisaadha. Abbaan murtii yookiis immoo ogeessi seeraa haadha manaasaa ajjeesee ofis lubbuu isaa balleessee jira. Egaa ogeessi seeraa namni isin suuraa irratti argitan haati manaan koo dhiira biraa wajjin walitti baatee yookiis immoo waliin hojii biraa eegalte jechuudhaanis erga ishee ajjeese booddee ofis immoo jiraachuu jibbee gamoo darbii 13ffaarraas of darbee abbaan murtii yookiis immoo ogeessi seeraa haadha manaa isaa jaallatamtuu ajjeese jira.
Egaa yeroodhaa gara yerootti haadha manaa ofii ajjeesuu fi abbaa manaa ofii ajjeesuun akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, ogeessi seeraa kunis haati manaan koo dhiira biraa wajjin manaa baate yookiis immoo waliin hariiroo biraa eegalte jedhee erga shakkii of keessatti uumes tarkaanfii hamaa irratti fudhatee ishees ajjeesee jira. Erga ishee ajjeesee booddees ofis jiraachuurra jechuudhaan gamoo darbii 13ffaarraas of darbee lubbuu ishees balleessee lubbuun isaas addunyaa kanarraa darbitee jirti. Murtoon abbaa seeraa kanaa garuu akkamitti ilaalama? Sabiinsaa osoo abbaa seeraa ta'ee jiru, osoo maal akka ta'e beekee jiru murtoo kanaaf fudhachuun maaliif barbaachise? Bultii keessatti jiruu fi jireenya keessatti shakkiin rakkoo guddaadha. Shakkiin yoo humnaa ol namatti ta'ee fi akkasumallee yoo humnaa ol akka shakkan keessa namaatti uumame gara badisaa fi akkasuma gara nama balleessuu akkasumas immoo gara of balleessuuttis nama harkisa. Egaa ogeessi seeraa kunis akka maatii wajjin yookiis mana keessaa rakkoon jirtu erga miidiyaa irratti baafatee booddee ishee ajjeesee ofiis immoo of darbee jira. Egaa erga artistiin Taajuu Shurrubbee haadha manaasaa ajjeese booddee tarkaanfiiwwan waan kanaan wal fakkaatan hedduun isaanii yeroo hedduu ni deddeebi'u. Akkuma kana innis kan yeroo duraatiif miidiyaa irratti ibsatee booddee gara tarkaanfiitti seene yoo ta'u, egaa ogeessi seeraa yookiis immoo abbaa murtii kunis shakkiisa keessatti uumameenii haati manaan koo dhiira biraa waliin jirti jechuudhaan akkuma jedhes immoo isheerratti tarkaanfii hamaa geesse. Egaa abbaan seeraa kunis ofis darbee akkasumallee ishees balleesse jira. Egaa bultii keessatti bultii waan salphaa yookiis immoo waan yerootti ilaalamu osoo hin taane iddoo guddaan kan itti kennamuu fi akkasumas eebbi guddaan akka achi keessa jiru dursanii tilmaamuudha. Gaafa abbaan manaa kee siif hin ta'u yoo ta'e irraa adda baatee jiraachuu fi jiruu fi jireenya kee gaggeeffachuu dandeessa. Akkasumas haati manaa siif hin taatu yoo ta'e irraa adda baatee jiruu fi jireenya kee gaggeessitee akkasumallee jiraachuu ni dandeessa. Hanga sanan taanitti garuu shakkiitiin keessa ofii waxalaa sana darbanis gara tarkaanfii hamaa lubbuu namaa baasuu fi akkasumallee lubbuu ofii darbuun cubbuu guddaadha. Addunyaa kanarraa yoo godhanan illee rakkoo fi akkasumallee cufaa guddaatu fuula ofii dura jira. Egaa abbaan seeraa kunis haadha manaasaa ajjeesee gamoo darbii 13ffaarraas of darbatee lubbuufis balleessee jira. Egaa baay'ee kan nama gaddisiisuu fi akkasumas gochoowwan suukkanneessaa dhalli namaa walirratti raawwatuu fi akkasumallee lubbuu isaarratti raawwatu yeroodhaa gara yeroottis kan ba'aa jiruu fi akkasumallee kan mul'ataa jiran baay'ee kan nama suukkanneessuu fi amanuunis nama rakkisudha. Egaa bultii keessatti shakkiin hedduu hangas barbaachisaa miti. Iddoo shakkiin jirtu lolatu jira akkasumas nagaan hin jiru, tasgabbiin hin jiru, jeequmsatu jira. Saara darbeeyyuu wal dhabdee guddaan gaafa bu'aa deemu akkasumas ganamaa galgala akka abiddaa wal qaqqaammatu yookiis immoo wal guggubuu taati malee jireenya hin taatu. Kanaafiyyuu abbaa manaa ofii shakkuu dhiisuu, haadha manaa ofii shakkuu dhiisuu akkasumallee waliif amanamuu fi jaalalaan waliif qoodanii jiraachuun hedduu barbaachisaadha. Egaa isaafis boqonnaa gaarii akkasumallee haadha warraasaa inni ajjeesiifis boqonnaa gaarii akkasuma immoo dhaloonni kana booda jirtaniif immoo barnoota guddaa jiruu fi jireenya keessan keessatti of eeggachuun isa jalqabaa fi hangafaati. Viidiyoon kun yoo sitti tole like, subscribe, share gochaa yaadaa fi komee qabdanis barreessuu hin dagatina.